Ilmirratti dubartiin dhiira jijjiirti jaalalanii siin deemti. Ayyuun maal jetti? Ayyuun waa'ee jaalalaa maal jetti? Ayyuun waa'ee dhiiraa maal jetti? Ayyuun nama akkamiiti? Ayyuun jireenya akkamii barbaadda? Ayyuu fi maallaqni waliif maalidha? Yeroo baay'ee shamarran maaliif heerumu yoo jette gaafa filannoo dhaban heerumu. Waaw! Yeroo baay'ee dubartoonni maaliif heerumu? Gaas maaliif heerumu sinti fakkaasan? Yeroo baay'ee dubartoonni kan heeruman filannoo gaafa dhabanii. Shamarran yeroo baay'ee filannoo eeggachaa jiraatu. Ilaal! Hawwii koo jiraadhu. Hawwii koo jiraadhu afaan keessaa fuudhanii dubbattu dhugaa waaqa. Dubartiin maallaqa jaalatti warrumaa jettantu baay'ee naarsitu. Jaalattuu qofa osoo hin taane ara hin heerumtu hin duutufi maallaqaaf moo maali baay'ee keessanii koo maallaqa heerumaa hartu malee. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota akkasuma immoo jaalattoota fuula Dachoo Entertainment. Dachoo Entertainment ka sagantaawwan akkasii sagantaawwan reakshinii sagantaawwan poodkaastii irratti sagantaawwan akkasuma gara sooshaal miidiyaa kanatti wantoota haaraa dhufan irratti reakshinii garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma immoo wantoota gaarii jajjabeessuudhaan wantoota hin taane immoo daaraatti irra deemuudhaan kan si faana turu ta'a. Warri Dachoo Entertainment subscribe goone fuula kanaasumaan subscribe godhaa share godhaatti ijoolleewwan beektan hiriyoota keessatti affeeraati gara mana kanaatti dhufanii nu faana akka isaan shaashambaa jedhan affeeraa sinin jennaa kun Dachoo Entertainmentidha. Akkam jirtan turtiin akkam ture torbeen akkam ture maatiin keessan nagaadha waatiin keessan alli keessan manni keessan hunduu nagaadha jireenyi kun immoo akkamidha. Warri Itoophiyaa gaa jireenya kana akkamitti jirru sin jirra warroonni baay'een immoo warri sooshaal miidiyaa gara yuutuubii kana jirtan namoota biyya alaatti asin akka maatiin keessan quba qabdu bilbiltuu fi baga nagaa taatanii hundaafiyyuu gaa Oromoon akkasittiin gaafa waa tokko eegalus nagaa wal gaafata aadaa keenya waan ta'eef nagaa sin gaafadhe bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u jecha Dachoo Entertainment warra subscribe godhas subscribe godhaatiin maatii taadha. Egaa ammoo ayyuun poodkaastii tokko irratti by the way kana durallee deebi'uu hin adeemsistetti yuutuubii gubbaa irratti deebi'uu hin adeemsistee turte wanti ta'eera guys. Ani waa baay'ee isaa dubbachuun barbaadu ammas yoon deebi'ee dubbadha wanti isin hin beekne citee baay'ee jira jechuun gaafa jedhu sooshaal miidiyaa kana hin amanin asin jechuutti irratti ulfaata amanaa jechuunis natti ulfaata wanti ta'eera. Guyyaa jalqabaa yoo wajjin wanti ta'eera achirraa kaasnee immoo gara bifa dhiifamaatiin dhufee dhiifama jedhee gaafadheera kana jechuun tarii anatu balleessee dhiifama gaafadhee tarii immoo waa ilaalin dhufee dhiifama sin gaafadhee sana guyyaa yaa baasu guyyaan hin baasaa deebisnaa deebistee turte viidiyoo baay'ee biraa qaba jedheera yaa baasu maal dhiiseera ani yoon walitti deddeebisnee wanta ishiin jettu kana deebi'ee godhee wanta ishiin haala ishiin itti kennu kana itti deemee maal jedhee waa baay'eetu bada. Jireenyi ishee keessa jirtu badaa seeyidootu waa keessa maal keessa galaa anaafis laayifii koo fuulduraatiif gaarii miti waa baay'ee dhiiseera. Ammas immoo jechoota isaanii mee tokkoon poodkaastii gubbaa irratti haasa'an irratti reaakshiniiwwan garaagaraa hojjenna. Nufaana turaadha. Ayyuun maal jetti? Ayyuun waa'ee jaalalaa maal jetti? Ayyuun waa'ee dhiiraa maal jetti? Ayyuun nama akkamiiti? Ayyuun jireenya akkamii barbaadda? Ayyuu fi maallaqni waliif maalidha? Sansaan asirratti ilaalla. Kootatti nufaana turaadha. Nufaana turaa isin jenna isin jaaladha. Dachoo Entertainment. Let's go. Yeroo baay'ee shamarran maaliif heerumu yoo jette gaafa filannoo dhaban heerumu. Waaw! Yeroo baay'ee dubartoonni maaliif heerumu? Gaas maaliif heerumu sinti fakkaasan? Yeroo baay'ee dubartoonni kan heeruman filannoo gaafa dhabanii. Haaw akkamitti? Namoonni heeruman kun hundi isaaniitti iyyuu filannoo dhabaniiti. Filannoon isaanii immoo maali? Filannoo akkamii immoo barbaadu? Tarii hawwii moodelingi akaadaamii yookaan immoo hawwii habtaamuu namni jedhamtu kuni namni wallaalee hin jirre yaadu namoonni gara keessattuu gara sooshaal miidiyaa gara feesbuukii fayyadamtan baay'een keessanii beektu micoon kun maal jette dubartoonni yoo filannoo dhaban heerumu. Filannoon isaanii barbaadan immoo waan akkamiiti? Sanamee inni ilaalamoo waan isaan jedhan. Hojjetanii hojii yoo ta'e yaadanii hojii milkaa'uu fi barumsa milkaa'uu waan ta'eef filannoo gaafa dhabanii heerumanii jiraachuun filannoo godhatu. Maaliif? Dhugumaan dubartoonni hundi akkasumadha? Dhugumaan dubartoonni amma jiran hundi isaaniitu akkasumadha? Waa yaaltanii gaafa dadhabdan barattanii gaafa barumsi galma isiniif godhuu didu
waa wayii galtanii gaafa saatisfaayi ta'uu dadhabdan gaafa waa yaaltanii wanti si yaalta sun isiniif milkaa'uu dhabu nutti dabalamtu akkasidha. Baay'ee yaada kanatti ani waliin hin galu. Dhugumaan durboonni hundi akkas taanani ulfaata eenyu akka fuunuu fi waaqayyo waaqatu beeka. Mee hira deebi'ee immoo dhaggeeffanna itti fufnee dhaggeeffanna. Fi namaan deeggaramanii jiraatu nama hirkattummaadha waan ta'eef namaan deeggaramanii jiraachuudhaaf murteessu. Dubartoonni hirkatoodha. Dhugumaan garuu dubartoota barana baay'ee hin jedhu jechuun hin godhan hin jedhu dubartoonni baranaa hin godhu baay'ee isaanii hin godhu garuu akka amma kana dubartoonnis sooshaal miidiyaatti baanee gaafa akkas jedhan garuu nuuf gaariidha barra baay'ee dhiirotaaf baay'ee gaariidha maaliif jennaan icciitii dubartoota baruun waan gaariidha waan obboleettiin kan nutti himte kuni dubartiin gara jireenyaa kee dhuftu wayii dubartii akkamiiti kana booda dubartii akkamii akka taate jechuun ulfaatu garuu immoo ulfaata si bar jechuun nama gara keetti dhufu የሆነ ነገር ስላልተሳካላት ነው wanti wayii waan galma hin geenii fi wanti ishii yaadde wayii tokko galma hin geenii fi natti hirkachuu dhufte hin jedhamu akkas akkasitti macheen bultiin hin ijaaramu akkasittiin bultiin ijaaramu yaadni kun yaada dogongoraatidha gaafa hin jedhu namoota hundi bira jiraachuu isuu danda'a wanti kun parsantii muraasa qofa bira jiraachuu danda'a saniifuyyuu adaraa keessan dubartoota sanatti gara keessa jireenya keessanii dhufuu dandayyuu akkasitti ilaaltanii osoo fuudhanii osoo daa'imman irratti osoo bultiin laatanii rifeensa irraa dhumee akka lafatti namni rifeensa naan immoo waa'ee koo dubbachuu barbaadee miti kan koo biqilaa jira annaa akkasidha gaa'es mee immoo ammas hayyuun immoo maal jetti waa'ee hayyuutis immoo ilaalla. Fiilmii irratti dubartiin dhiira jijjiirti jaalalanii siin deemti. Fiilmii qofarratti miti reyaalitii waan jirudha. Reyaalitii waan jirudha hayyuu sooshaal miidiyaatti waan baateef dhiisi hayyuu dhiisi osoo beeknuu huboo jette sareen jedhan dhiisi hayyuu dubartiin tokko fiilmii gubbaarratti dhiira wayitii wallolti reyaalitiin jirus kanumadha deelii wantaa jiru deelii jireenya nama hunda keessatti wantaa jiru waanuma akkasittidha taniifuyyuu sooshaal miidiyaa yookaan immoo fiilmii gubbaarratti yookaan immoo iskiriiptii gubbaa miti wanti kun waanuma lafa jirutti dhufee gara fiilmii dhufee waan ta'eef hayyuu akkasittiin. Maatiin kee kan sirreessine haati kee kan sirreessine abbaan kee kan sirreessine hayyuun har'a dhuftee si sirreessiti jechuu miti. Okay iddoo kanatti immoo power of money akkuma power of money maallaqni waa guddaa hojjechuu danda'u power of love. Sunillee gatii qaba beekte jireenya namaa keessatti wanti maatiin keessi sirreessuu dadhabe wanti haati kee abbaan keessi sirreessuu dadhabde haati manaa keessi sirreessuu dandeessu haati manaa keessi sirreessuu dandeessu jaalalli jiraannan sirreessuu dandeessu baay'ee wantoota akkasii nana mana baay'ee jechuun jaalalli humna qaba beekte akkuma maallaqni humna qabu maallaqni waa baay'ee jijjiiruu danda'u jaalalli akkasuma humna qaba sun egaa namaraa fi namarratti garaagarummaa qabaatuyyuu paaworii qaba. Gaafa maatii kee bira jirtu gaafa jireenya wayii keessa jirtu haala garaagaraatiin qabamte yookaan immoo namummaan guunne wayii taate gaafa jiraattu gaafa jaalala eegaltu gaafa nama sirriidha jaalalli si qabu gaafa namni jaalalli si qabe sun nama sirrii ta'ee gara keetti dhufu waa baay'ee jiruu danda'a jireenya nama sanii waa baay'ee jiruu danda'a saniifuyyuu sanitti nana mana hayyuu asittillee waan jechuu barbaadde mee itti fufnee dhaggeeffanna. Yeroo hundumaa nama sanaaf amanamuu jechuun bilbili qabu yoo bilbila mi'aan deebiin kennu si galee deebiin kennu yookaan barreeffame iyyuu bakka qaba. Dhugaa waaqayyo. Waaw. Durboon serious. Durboonni akkasii haa jiraatan. Durboonni akkasii jiraatan yaa jiraatan. Dhageessanii ta'utti amanamuu jechuun bilbiluma si bilbilameeyyuu teekstiidhuma siif barraa'eeyyuu deebisuu dhabuun hiriyaa qabda taanan jireenya keessa jirta taanan sababa malee gaafa bilbili sii bilbilamu gaafa tekstii sii barraa'u respoons gootee deebisuu dhabuun amanamummaa waaw meeqa keenyatu tekstii nuuf barraa'e dhoksaatti baay'ee durboota keessa dhiirota keessa jira namoonni rileeshinii keessa jiran yookaan immoo hiriyummaa keessa jiran maqaa dhiira ta'e
dhiira namni sun jechuun abbaa manaa yoo ta'e eksi isaa yookaan immoo jaalallee wayii alaa qaba yoo ta'e maqaan ishee faa dhiira afaan qabata. Maqaan ishee masii yoo taate yookaan caaltoo ta'e caalaa jedhee qabata. Masii masaay dhiira jedhee. Annaa amma kana jechuun wantootni akkasii sun hafanii amanummaa jechuun bilbila si bilbilame sababa malee si bilbilame tekstii sababa malee si barraa'ee deebisuu dhabuuniyyuu amanamummaadha. Waaw baay'ee nutti amana. Wantoota akkasitti baay'ee amana. Dubartoonni akkasii jiraatan kan nuuf jiraadha. Abdii qabna baay'ee baay'ee fuuna ana fuudha anas fuuna waan ta'eef garaa fuudha. Ammoo gaa hayyuu waliin illee kana booda walitti deebinee araaramne jechuun ulfaataadha. Garuu citee guddaan nu gidduu jiru kuni guyyaa wayii akka voolkaanota akkasitiin dhoo'ee baha. Akka voolkaanootti seedoon irra carrase kuni ayyuun irra dibdee dabarte kuni guyyaan tokko jira. Hundaafuu dhiisatee amma gara hojii keenyatti ani hojii poodkaastii fan gara yuutuubiiraan dhufe malee waan akkasitti gochuuf miti. Hundaafuu guyyaa tokko ba'uu isaan ooludha. Mee itti fufnee dhaggeeffanna. Ammas dubartoonni kun egaa waa'ee dhiiraa, waa'ee jaalalaa, waa'ee rileeshinii waa baay'ee haasa'u. Dhaggeeffannamee hojimaan. Dubartiin maallaqa jaalatti warruma jettantu baay'ee na aarsitu. Maallaqa jaalatti warra jettantu baay'ee na aarsa. Hin jaalattuu mucaa qofaa miti bara. Hin jaalattuu qofa osoo hin taane ala hin heerumtu hin duutufi maallaqaaf moo maali baay'ee keessa dhikkoo maallaqa heerumaa jirtu malee maallaqa heerumaa jirtu malee dhiiraa miti bara galsin heerumaa jirtan namoonni baay'een parsantii baay'een isaanii yeroo ammaa kana. Dubartoonni maallaqa hin jaalattu osoo hin ta'in hin haara hin jiru wanti akkamitti isiniif waa'ee maallaqa wanti jechibsiyyuu hin jiru. Nagaafan jedhu immoo dhiironni maallaqa hin jaalatanii qofa osoo hin taane baay'ee dubartiin maallaqa waan argarteef si jiru dhiirri garuu akkas miti. Serious jaalalli dhugaa dhiira qabe taanani jaalalli dhugaa dhiira qabe taanan maallaqaaf jedhee si gatee eessayyuu hin deemu. Dubartiin garuu yeroo hunda stand by naati. Stand by maallaqa argannaan shift. Jireenya ho'aa, jireenya bareedaa, jireenya jedhe baay'ee barbaadu beektaa baay'ee barbaadu waan ta'eef dubartiin maallaqa hin jaalatti qofa osoo hin taane እንዴት ነው ሴቶች ብርን ወዳሉ ሳይሆን ያፈቅራሉ ነው የሚባለው በአማርኛ ጆታ አፋን ኦሮሞትን ከወን ጀደ ሲብሱ ወላለ አዩኮ ዶንጎርቴታ አስት ዶንጎርቴታ ዋው መድረኛ ከየው ላላ እንደ ሰበር ዋው መድረኛ ከያፍኬ ፊሰይዶ ትዩ ላሉ እንደስ አናን ወንት ነገቴ ደምተፍ ብሪ ዋን ጃለቱ ፈሶንታኔ ዋን ዱቱፍ ዋን ጅራቱፍ ማለቃፍ አዩ ጋፋ ሶሻል ሚዲያ ተውሲ ራይልት መጅሮ ወደ ዋሰብ ነው የቤታ እቹን ሶሻል ሚዲያ ጉባር ዋንተ ኤፍ ዱበርቲ ማለቃ ያለች ባይዘ አሩን በርባዱ ማለት ሚራ ኬስ ነገር ቻርት ቤተ ቢዲሽ ሰንጋሩ ሶን ጅሬኝማ ገሪቦይ ጅራተኑ ሳሊቤት ጎቱ namoota maallaqa qabanii namoota qabeenya gurguddaa qabanii namoota jireenya gurguddaa jiraatan maal ilaaltanii saalbeet gootu. Beekamaadha suni asirratti namni tokko akka nama mormuu barbaadu. Asirratti akka namni tokko nama mormuu barbaadu. Dubartis ta'e dhiira reyaalitii jiru waan ta'eefidha. Waanuma argaa oollu waanuma argaa oollu waan ta'eef mee itti fufnee dhaggeeffanna. Shamarran yeroo baay'ee filannoo eeggachaa jiraatu. Sigaleera nama jaalachaa jiraatu. Namni jaalu. Ilaali. Hawwii koo jiraadhu afaan keessaa fuutanii dubbattu dhugaa waaqa afaan keessaa fuute asumatti iyyuu kilaash waliin goone asumatti iyyuu kilaash waliin goone wanti ayyuun haasoftuu fi wanti hawwiin haasoftu iyyuu kilaash wal godheeraa bara ayyuun dubartiin maallaqa hin jaalatti osoo hin taane akkuma nama dhiirotaati noormaalidha jette asitti immoo waan jette hawwichoon afaan koo keessaa fuutanii dubbattu dhugaa dubartoonni filannoo barbaadu yeroo hundayyuu istaandi baay'eedha deemuuf qophiidha. Jireenya bareedaa argannaan, laayifii bareedaa argannaan, akkasuma immoo maallaqa agarraan istaandi baay'ee naachuu. Istaandi baay'ee sa'aatii barbaadetti gatee deemuu danda'u. Garuu dhiironni akkasii miti. Saniifiyyuu ayyuu koo dubartoonni maallaqa hin jaalatu osoo hin taane maallaqaaf hin du'u jedhiitii sirreesse. Gaafa lammaffaa gara poodkaastii yookaan immoo intarviiyuu biraatti biyya amantu akkasii sirreesse asitti kilaash wal godheera asitti hin ta'u as takaakkali. Dhaggeeffannaa deebinee ammas. Biyya Arabaa kana deemtee
in hojjetti hojii hojjetti maallaqa ishii garuu asitti jaalallee ishiitiif ergiti. Wantin baay'ee ani jibbu, wantin baay'ee sodaadhu, wantin baay'ee namarraa dhiirarraas dubartiinis jibbu. Piliis. Keessattuu ijoolleen durboonni biyya Arabaa jirtan. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan. Biyya ambaa. Akkamitti akkas hin jiraattan kun hin dhageenya. Arguuyyuu baanu hin dhageenya, hin agarra. Gara sooshaal miidiyaa kanatti wanta si mudachaa oolu akkamitti akka jireenya akkamii jiraattan. Ho'a akkamii keessa, qilleensa akkamii keessa. Nama laanguweeji isaan beekne yookaan immoo nama aadaa isaa nama al tokko namni bineensa ta'ee bineensa jiraachuu wayyaa bara. Wanti si keessa jirtan tokkoon keessa hin dhageenya. Haala hamaa isa keessa jiraattanii asii sooshaal miidiyaa irratti kaleessa waan barteef suura isaa waan si ergeef suura isaa waan agarteef waan baay'ee waan hojjaa softeef maallaqa waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 dafqitee dadhabdee jette gaafa fuutee akkaawuntii nama tokkoo tarta nama beeknatti galchite. I'm sorry dhugaa jireenya maraatummaa jireenya gaafa achi dhuftan jireenya maraatummaa jiraattu kaniifiyyuu waaqayyoon sodaadhaatii warra dhiiranittis hin guyyoomsinaa dubartoota keenya akkasuma immoo durboonni keenyas piliis qalbii bitadhaa. Si jaalata taanaan si haa eegu. Dhugaa waaqaa. Mana kiraa keessa taa'ee si haa eegu. Mana si ijaaree si eegaa. Adaadaa keetii boolla du'aa si haa ijaaran jennin. Gaafa inni akkas hin jedhu adaadaa keetii boolla du'aa haa ijaaran jedhin. Gaafa ati Arabaa dhuftuu mana si ijaaree si eegaa daraakii birrii ergi. Adaadaa keetii boolla du'aa haa ijaaran jedhin. Hin ergin maallaqa. Dhugaa waaqaa hin ergin yoo si jaalata ta'e karaa manaa keessa taa'ee si haa eegu. Kiraa manaa miti maa godaanaa taa'ee sineenye. Godaanaa taa'ee maaf sineenye. Adaraa kee akkanumattanii warra dubartoota maal godhinaadha. Maallaqa keessan nama hin beeknetti nama sooshaal miidiyaa irratti wal agartan suurri isaa waan bareeduu fi sagalee isaa waan walitti toltaniif qofa. Inni asitti kan biraa wajjiniin maallaqa kee balleessa ati immoo achi teessee dafqa kee cobsaa. Nama hin beekne wajjiniin nama biyya ormaa keessatti nama afaan isaatti illee wajjin hin beekne aadaa isaa waliin hin beekne qilleensumaallee waliin beektanii bareecheessisan. Adaraa keessan waan akkasiin godhinaadha. Iddoo kanatti naa taateetta ayyuu ulfaadhu ayyuutti ulfaadhu iddoo kanatti naa taateetta. Dubartoota keenyaaf kan gorsa guddaa dhedhee yaada. Kanaafiyyuu dhiironni keenyas gowwoomsuu dhiisaa shamarran keenyas immoo gowwoomu akkasitti gowwaa taatanii maallaqa keessan gara nama hin beeknetti hin erginaadha. Mee ittuma fufnee dhaggeeffanna gaa. Amanamummaan akkasii isinitti haafu dhiisa. Namni keenya maallaqa wajjiniin ulfaatadha waaqi. Iddoo kanatti gaa. Ayyoo iddoo kanatti naafaatti ilaali. Iddoo ati duratti jettee dhiirri maallaqa hin jaallatu osoo hin taane yookaan immoo dubartiin maallaqa jaallatti jechuu osoo hin taane. Iddoo kanatti dhiironni baay'ee maqaa keenya balleessaniiru gaa. Dhiironni baay'ee maqaa dhiiraa balleessaniiru. Osoo hojjetanii qansiraallee hojjetanii yookaan immoo hojii biraa hojjetaniitu jiraachuu isaa irra jiru maal godhu? Ulfaataadha iddoo kanatti. Saniifiyyuu ayyuu koo sirreessiteetti asitti naa ta'eera. Dubartoonni keenya waa baay'ee barattu yaada. Mee tufnee dhaggeeffanna gaa. Haadha hundumtuun jaallata miti haadha koo jedha dhiirri haadha isaa jaallatu haadha manaa isaatti hin balleessu jedhama. Dhugaadha. Dhiirri haadha isaa jaallattu yoomiyyuu haadha manaa isaatti hin balleessu. Siriyees dhugaadha kun. Inni kun dhugaadha. Haadha kee jaallattaanii ijuma haadha kee ilaalta. Kana gaafa hin jedhu miira wayii qaba beektee haati kee akka itti badu hin barbaaddu taanaan haati kee akka buusu hin barbaaddu taanaan haati kee akka itti hir'atu hin barbaaddu taanaan fayyaa guutuu hojii akka jiraattu barbaaddu taanaan haadha manaa keessa ilaaltu. Maaliif jennaan haadha ijoollee keetiiti boru isheedhuma akka haadha kee kana taati. Isheedhuma akka haadha keetii kana taate waan taateef. Sun naa ta'eera. Naa ta'aniiru baay'ee ijoolleen akka duraa miti akka gaafa duraa miti naa ta'aniiru ijoolleen. Baay'ee jaalalli ana biratti ibsamuu fi jaalalli nama tokko biratti ibsamuu garaagara namaa namatti garaagara. Maaliif jennaan hunduyyuu miidhama isaa dubbata hunduyyuu akka itti gubatetti dubbata hundumtuyyuu immoo akkuma itti miidhametti dubbata akkuma itti jaalatetti dubbata namni jaalala gaarii dubbatu waa'ee jaalala gaarii dubbatus immoo akkuma itti jaalatetti akkuma itti gaarummaa isaatti oolefitti dubbata. Ayyuun asitti waa baay'ee kaasteetti waa'ee dhiiraa baay'ee kaasteetti waa baay'ee kaasteetti garuu wanti baay'eessaa haa ta'u gaariidha. Ayyuuko ammas jireenya gaarii siif hawwa. Egaa akkuma duratti isin jedhe wantoonni baay'een isaanii yeroo booda akkasitti akka voolkaanootti dho'anii ba'uu isaanii oolu. Seedoo seeqan jira ayyaan turellee deengada deebii deebisteetti tarii kaa seedoo waan biyya keessa hin jirree fi amma obsee taa'eera.
Nuti immoo ani fi ayyaantuun asumatti jira wanti jiru jira. Hundaafiyyuu dachoo entertainment subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoowwan akkasii reaakshiniiwwan akkasii karaa gara sooshaal miidiyaa kanatti wantoota haaraa dhufan hundayyuu fuunee sitti waan jajjabeeffamu qabu jajjabeessaa wanta hin jajjabeeffamne immoo fuunee daaraa gochaa hojiin hin turraa. Kun dachoo entertainment warra subscribe godhaadha. Dachoo entertainment karaa fuula sooshaal miidiyaa karaa fuula tiktaakit illee followers 200,000 dhiyaannee deemaa jirra baay'uma fiigaa jirra. Asinis immoo garaagarummaa torbee ji'an guunee keessatti followers subscribe 2,300 geenyeerra. Hojaa horiin keenya naannoo 6,000 ga'eera. Baay'uma tattaafachaa baay'uma deemaa jirra. Hojiiwwan gaggaarii qabannee dhufnu abdiin qabaa. Isinis makkaan faana turtanii faamilii taatanii maatiiwwan keessan qabattanii gara keenya dhuftan abdii guutuu isinirraa qaba. Dachoo entertainment fayyaa ta'a. Horaa ulaan eebanaa. Nageenyi mana keessanii dhabaminaadha. Isinin jaaladha. Fayyaa ta'a.